Wow, kun amma dhadhaa keenya sirriitti iddinni sakkanne jedhee xallalee hin jira. Kunuuti inshaallah ganamatti inni ititee taragaggee bulaa amma kun diimatee akkamitti tolee jira. Xallalee hin jira kun akka keessaa baase kana fakkaata. Yoo gadi lafa teessiftanii sirriitti taragaggee malee qulqulluu ta'ee isinii hin xallalamu. Akkuma biddirraa fuutaniin immoo hin xallaltan. Akka lafa keessanii sakkanne gootaniif akkasitti keessaa xallaltanii baaftuu jechaadha. Kunaan amma qimamii isaa keessaa qubaatti adda baasee jira. Amma ishii kun bishaan si qulqulluutu jira jechaadha. Ishiin kun inshaallah kilaasii naatti ragaggaatee akkamitti yaa salaam diimattee bareeddee jechaadha. Akkasitti qopheessee jira jechaadha. Biyya keenyatu jiraate egaa qoraasuma waan adda addaa qoraasanitti qodaallee itti naqanii kana akkaataa isiniin jedhaa dhadhaan akkaataan itti baksan akkanaa turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Waaw, dhadhaa baskeen jira kunoo ibiddi jalaa qannasee akkuma isiniin jedhee qimamii kana ol argitanii bishaan ta'e jira amma qimamiidhaan addaan waliin irree dhadhaa yeroo baskitan dhugaa yoo oomichi isaa yookaan afaan isaa kun gubbaa jiraate dhadhaan sun sirriitti hin baqne jechaadha. Dhadhaan sun baqee hin fixanne yoo immoo kun akkatti bishaan qulqulluutti ba'ee jedhee dhadhaan sun baqee jira bafkamee jira jechaadha. Yoo immoo oomicha yookaan arfaa isaa ol gadhiisu ta'e ganaadha inni afaan hin baqne jechaadha. Dhadhaan hin baqfamne jechaadha. Kanaaf amma ani xumuree hin jira. Amma yeroo daqiiqaa muraasaaf hanga inni sakkanee qimamiin isaa jalatti galutti nan eega. Sana booda laa bishaan isaa qulqulluu irraa xallalaa jechaadha. Akkasitti kan baqsanu malee isaa arafaan isaa gubbaarra akkatti fiigaa jiru yookaan oloomachaa jiru yoo ibidda jalaa dhaamsitan dhadhaan sun hin baqne jechaadha. Kanaaf akkasitti baqfama dhadhaanii ibidda jalaa qannastanii suuta jettanii akkasitti baskitu. Kana fakkaataan isiniin jedhaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Like, share, subscribe, comment taasisaan isiniin jedha. Argitanii kun oola. Bakka kanatti dhadhaa qulqulluu si fudhadheetan jira. Asitti immoo argitanii dhadhaa jala isaatti waan qabatee jiru argitanii. Laala bishaanii fi ittoo akka amma isiniin jedhee kanatu argitanii jalatti ba'ee kun amma dhadhaa balleessaa jechaadha. Waa tokko faayidaa hin qabu. Dhadhaan isin urgaa'u ilaa waan jalaa ba'u laala. Kuni amma ittoo fakkeenyaa fi baaduu san keessaa naa baasanuu aannan isa ciccitaa sanatu akkas ta'a. Akkasitti yeroo isin xallaltan jalatti gadi galee taa'a. Kun amma dhadhaa baskan balleessaa jechaadha. Kanaaf warroonni illee siltii isaa hin beekne asumaanuu baradha. Akkanatti jalatti hambiftanii qulqulluu dhadhaa gubbaarraa fudhattanii akkasitti baskituu jechaadha. Laama argitanii hanga kana hundatu jalaa ba'ee jalaa baasee jechaadha. Kun amma qulqulluu siiti kun kana fudhannan baskaa. Inshaallah gasitti turtii gaarii. Waaw. Kun abishiis akkasumallee qimamii dhadhaas akaayitan jira. Akaawuu jechuun hedduu gubanii miti xiqqoodhuma diimesseetanii maaliif yoo jettanii kun abishiis akkatti diimessee wal qixxeesse yoo gubatee dhadhaan suni nadhaa jechaadha. Yeroo baqsitanu akkasitti diimessitanii wal qixa. Kunis immoo xiqquma ibidda jalaa qannastanii eelarra ooftu malee ibiddatti gadhiiftanii miti kan isin wanti gootanis amma nan daaka. Tila kororimaa isaati. Korooti qimama isaa isinis xiqqoo ishii malee hedduu hin akoofne jechaadha. Akka hin hadhoofne amma daakeetan inshaallah akkaataan itti dhadhaa baqsus nutti argisiisa. Qimamis daakeen jira kunoo abishii yookaan sonqoo hilba kan jedhamu. Kun immoo qimamii dhadhaati. Kunooti isa amma isinitti argisiise daakeen jira. Jara lachuu sirriitti hin gubne diddiimessee kun akkatti jechaadha. Akkasumallee dhadhaa jalqaba irratti dhadhaa fakkeenyaaf biyya keenyatti dhadhaan biyya keenya yeroo raasanuu jechaadha. Keessaa yeroo baasan raasanii aannan baaduudhaa fi dhadhaa adda yoo baasanuu keessa aannan ciccitaa wayii waan akka ittoo keessa tattaa'a. Yoo isa keessaa guuranii suuteedhanii dhadhaa qulqulluu walitti qabu namoonni keenya jechaadha. Fakkeenyaaf akka biyya keenyatti akka Itoophiyaatti. Garuu biyya kana keessatti uummanni asii akkatti walitti hin qabu. Walumatti qaba callisee waan ta'eef anama mana duratti hojjedhetti dhadhaa raasan tureyyuu nan beeka. Dhadhaa biyya kanaallee akkaataa itti baasanuu akkaataa ittoollee itti baasan nan beeka. Kanaaf maal gochuu qabna dhadhaan kun amma
dhadhaadhuma horiiti garuu kan qopheesse warra Masriiti. Sarratanya jara keenyaati horii qabu achi fidanii normaaliidhuma dhadhaadhuma mana kanaa jechaadha. Kanaaf ani jalqaba irratti maaliin godhaa nana qallaxa jechuun abiddarra kaayee xiqqoo ishii nan baqsa. Otoo qimamii itti hin naqini otoo hin takkatakin xiqqoo ishiirra kaayee ka'ee deebisee jalatti waan ba'utu jira akka waan akka baaduu wayiitu jalatti jira majalaan baasa kana gubbaarraan kaasaa jechaadha. Akkasii namoonni immoo akkasumallee ni Khadijaan Gururaa Beest barraa hojjetti immoo akkamitti zanaa jechuu dandeessanii jettaniillee gaafii dhiyeessitanii ani alhamdulillah barraan hojjedhu kafiila jalan jira akkasumallee ni rabbi irratti dabaluuf jara koo akkuma nama barraa hojjetutti firii nu taasisu. Kanaaf rabbiin irratti isaaniif dabalu ani kafiila jalan jira osumas jirru yuga akka nama Itoophiyaa jiraatutti jiraannaa jechaadha manuma Arabaa keessatti alhamdulillah. Warra kaanis rabbi isiniif laafisuu isiniin jedha. Itti aansee akkaataa itti baqsan isinitti argisiisa. Ammaan kana gaadhaa kana qallaxee amma ka'ee miti kanin qallaxee dhiisee bulchee kun taliilee taasiseetanii amma distii kan naqadha. Kun akkatti qulqulluu sirraa fudhadhaa jechaadha jalatti kana furraan kaasa. Karattiin gubbaarraa kaasaa akka jalaattiin kaane jechaadha. Baasee waan jalaa mul'atu isinitti argisiisa. Aywa walitti deebinee amma kunoo qimamii dhadhaa kana fakkaata. Qimamiin dhadhaa kororimaadha kuni. Kororimaa biyyuma keenyaa dhufe. Garuu asisin jira kan amma nu dhufe biyyarraa nu dhufe. Amma kana naloo isa xiqqoo ishee hamsaa godhee hilbaa'uma jedhamtutti habishii sunqoo biyya keenya. Kunooti isa illee namni xiqqoo hin gubu diimessee tan akka eenyu dhadhaa keessaa nadhoofnetti daakaa jechaadha. Amma kun akkatti qopheessee jira dhadhaa baskootinii harafaatti isin waamamu akkasii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jirtu baleewwan chaanala Khadijaa Gururaa Beest jalatti argamtan jirtu bale jiraattan isin jecha afaan kana arafaan dhufee arafaa maxxaa barbaree qanxisuu jedhan jira. Akkasii dhadhaa qopheessitanii akkasumallee ni dhadhaa noormaaliidhuma kuni. Dhadhaan kun aynata lamaan jira. Xiqqoo ishii ka diimatuuf kan addaatan jira argitanis. Inni kun amma xiqqoo ishii ni addaata. Kun ni addaata. Kun immoo ni diimata jechaadha. Osoo hin baqsin duranii amma xiqqoo ishee qallaxee ka'e biddarra kaayee yoo bishaan wayii waan jala qulqullaa'ee ba'utu jira hin baasa. Sana booda hin baqsaa jechaadha. Qimamiinis jira. Qimamii sanatti argisiisa.